Hayya shamar kafuun ilmaan Oromoo akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraatanii har'a keessummaa takkaan na bira jira gaafiin isinii gaafadha gaafii sanis deebii isumarraa waliin eegganna gaafiin isinii gaafadha deebisaa naaf mita gaafiin tokkoffaan maal jetti dirree qabsoo deemtee loltee bilisummaa fituudha moo mana barumsaa deemtee barachuu heerumtee ilmaan horuu Kami sadeen tarakai akka filannoo yoo si dhiyaatte takka filadhu. Akka filannoo yoo naa dhufte mana barumsaa seenee baradhee akkasitti kalaas barachuun qabu. Maaliif jennaan namas barumsa qabu dirree lolaa sanuuf deemee lola waan ta'eef. Okkee galataa. Abi lammaffaa dirree ati hin jaalanne tokko inni si jaalataa yeroo hunda sii bilbilaa galgala ganama ati bilbila jalaan kaaftu abdiin kutatu yeroo hunda sii bilbila ati garuu kan biraa jaalatta. Ira akkasitti yeroo hunda sii bilbilu san abdii sirraan kutanne yeroo hunda sii bilbilu isaatiif ni jaalatta moo jibbinsi isaatti fuma moo deebitee jaalatta? Laatti fufu. Maaliif jennaan osoon qabiroo jaalachaa jiru yoo inni gabbaraan dawwalee waan jaalala qabsiisuuf taate jalaa kaasuun qabu. Sana akkuma nama gowwattiin fudhadhaa jechuudha. Warri dhiiraa warreen yeroo dubartiin takka jaalattanii irra bilbiltan bilbila isin jalaan kaafne yookaan boodanaa deebisaattee isin irra cuftee irra deddeebitanii bilbiluufiin yeroo mara abdii kutachuu baattanii bilbilaa ooltaniis sa'a 24 bilbiltaniis waggaa takka eeggattanii bilbiltaniis torbaanirraa ji'arraa ila waggaa meeqaa bilbiltuufis sin jaalattu firraa dhiisuu qabda. Kanaafuu namarra bilbiltee gaafii sadaffaan dhiira qabeenya qabu amala adda addaa qabu baalagummaa qabu moo dhiira qabeenya hin qabne hiyyeessa uumaan qabne kajaalala qofa siif qabu filatta. Kajaalala bichaa naa qabuun filadha kawaa takka hin qabu. Sababni hoo? Sababni jaalalaa murteessa malee qabeenya kalaas faayidaa waan addunyaan fiixeensa jaan arraa argamtu biroo dhabamtii saniifuu jaalalti hin dhabamte jechuudha sanumaa. Boqo jaalalaa filatta jechuudha. Gurratti isin cala warri shamarranii warri nama qabeenya qabu dhiira qabeenya qabu barbaadan qabeenyi boruudhumaa jaalaltiin moo hundumtu qabeenya qofaa miti gaafii tana keessatti nama qabeenya qabaa baalagummaa qaba si jaalata garuu baalagummaa isaa sanis gaarii miti qabeenyaa jettee dhiira baalaga seentee kalaas bultiin hin jirtu. Okkee gaafii na biraffaan takkaa jaalatti si boochiftee dheereeti. Na gochiste. Daqiiqaa beekaa. Daqiiqaa laallee garuu boo'ee jira. Ajaa'iba boo'ee. Boo'uun san faayidaa sii qaba moo si miidha? Boo'ichi anamaatu beeka malee inni waan naan beekne anama miidha jechuudha. Kanaafuu boo'uun sirrii miti jettaa? Sirrii miti. Nama jaalatu tokkoof yoo booche inni siif hin beeku ati isa duubaa boochaa. Duubaa fi hin boo'a akkasumas kaniifuu akka jaalata sirriitti isin hin qabne qusachuu qabdanii jaalalti waliin wasaasa bultii wasaasa akka jaanii jaalalti gama lameen yoo hin jiraatin gama tokko nama miti jaalalti gam tokko hedduu nama miti yoo gablachuu taate qofa tolti jedhama. Gaafii shanaffaan nyaata keessaa maal jaalatta maaltu si tola maal yeroo mara nyaatta? Wanti na tolee yeroo mara nyaadhu an kubzii nyaadha. Kubziin na tola jechuudha. Maaliif jennaan qaama kee kanaas jajjabinaaf siif kanniti kalaas si furdistee si balleessiste jechuudha kubziin. Kanaafuu an kubziin jaaladha. Kubzii nyaachuun kubzii jechuun afaan biyya nyaatti maal jaanii? Daabboo jaanii. Daabboo jechuun daabboon kaa gurguddoota kaamita biyya teenyaa. Taasii kubziin kun qaqqalloo tana. Qiinxaa yookaan waan qamadii irraa godhan takka waan akkasii taatee xixiqqoo. Garuu namaan galu afaan biyya keenyaatti. Kubzii jaaladha jechuudha. Kubzii warri biyyaa beekaa viidiyoo tanarra immoo warri biyyaa daawwata kubziin maal iyyee wal gaafata. Kubziin kanaafuu qiinxaadhaa jettanii. waan akka qiinxaa xiqqoo jechuudha. Waan akkasii jechuudha. Daabboo sun ta'e qiinxaa taatee irra xiqqoodha. Kubzii nyaachuu qabdanii jechuudha. Akka garaan borceen isiniif bee qaamni keessanii isin lallaafanne. Kubzii nyaachuun qaama keessaniifis bareedaa jetti. Yoo laalu garuu isin nama furdaallee qillaallee jiddu gala. Kanaafuu itti fayyadamteeti bu'aa isaa argitee isiniif himteensaa
itti fayyadamaan isiniin jaa nyaata akkasii nyaadha. Nyaata garaa nama baasu nyaata jijjiidha akkasii nyaattanii namoonni tokko tokko immoo kan uumamaan garaa baasu jira. Xiqqishuma nyaata jiidhaa akkasii nyaata ruuzii kana fa'aa guddisnaan saffisaan garaan isaa guddatee qaamni isaa kun hundi si ulfaatee if jibbaa yeroo hunda namni if jibbu yeroo malee dullooma jechuudha. Saniifuu akka yeroo hunda mirqaantanii if feetanii shaa jettan saniifuu nyaata haffalii nyaachuu qabdanii ispoortii shaakaluu qabdanii isiniin jetti. Kanaafuu hayyee daawwattoota keenya gaafiif deebii gabaabduu qabannee dhufnee asumarratti raawwannaa. Warroonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuun hin dagatinaa jechuudha. warri haaraa taatan sabiskiraayib laayik koomantii godhuudhaan jajjabeessaa. Gaafii barbaadan koomantii jedhan nu gaafadhaa. Sagantaatti aanu osoo hin geenye heerumuu baattu guyyaa biraallee qabadhee isiniif hin dhufa. Durbaa tokko janaachanaa jirti. Yoo inni fuudhee kutuunii baatee sagantaatti aanutti fuudhee isinii dhufee gaafii barbaadan isinii gaafata. Sagantaatti aanu irratti qabannee isiniif dhufna. I love you. Isiniin jaalladha Oromoo ta'e qaqqaali. Bye. Oh, yeah.